daawwattoota keenya kutaa tokkoffaa irraatii waa barattu jennee yaadna. Amma immoo gara kutaa lammaffaa isaatti dabarree kan marii keenya waliin goonu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Egaa qormaata keessa dabartee qabdaa nama hubachiisuudhaaf barsiisuudhaaf. Haala ulfaataa ture. Haalonni darban sun jechuun akka sedhee dubbadheen beeku garuu baay'eedhuma haalota ulfaataa turan. Yeroo sana homaayyuu natti fakkaanne ta'uu danda'a garuu erga darbee booddee haalonni ulfaataan akkasii darbanii yeroon jedhee yaadu. Maaliif yeroo sanatti gaafa namoonni narratti ka'anii Facebookidhaan maaliin maqaan kan koo badaa ture sana ani nama bor deebisee ji'a dhufu mana kiraa deebisee kaffaluu hin dandeenye ture. Barataan argadhu yoo ta'e sii galeera. Barataan argadhu yoo ta'e deebisee bor nama bakka sana deddeebi'ee hojjechuu hin dandeenyedha waan ta'eef dhiibbaan karaa miidiyaa hawaasaadhaan irratti ka'aa ture otoo irratti raawwateera ta'e yeroo sanaan achumaan hafeeran ture jechuudha. Maaliif na kuffisuu danda'a ture. Yeroo wantoonni kun darbanii deebisee amma kana achi sulultaatti takka leenjisee asitti dhufee eegalee asitti seeroon hojjechaa ture keessatti mudannoo garaagaraa anaafillee jalqabadha wanta ta'eef sirriidha dogoggoruu hin danda'a. Sirriidha wanta gaariin taanes godheeras ta'uu danda'a. Garuu immoo yoo dhumallee wanta haaraadha wanta ta'eef tokkoffaa hubachuu qabu moodeliingiin maalidha. Gaafa wanta tokko nama tokko irratti gaafa dubbattullee moodeliingiin maalidha haalota isaa dura qorattee beekteedha kan dubbachuu qabdu. Nama waa'ee moodeliingii beeku waan moodeliingii yoo haasa'e irraa tola. Garuu akkasumatti namni callisee namni wanta waan moodeliingii hin beekne yookiin namni waan biraa hojjetu tokko dhufee gaafa waan moodeliingii odeessu hin beeku wanta ta'eef irraas hin bareedu ilaalchan taanii namoota keessatti uumaa deema anarraan illee dhiibbaa geessisaa deema wanta ta'eef wantoonni sun gaariin ture baay'ee haalota ulfaatoo turan anaaf baay'ee yeroo ulfaatoo turan. Garuu cimina kee irraa seetee argameera. Hagan eebbisiisutti illee gaafan eebbisiisee ka'u baay'een gammadee jechuudha kana hundumaarra darbee dhufee as ga'e gaafa eebbaa namoota baay'eetu argamee ilaalcha isaanii amma tokko namoonni jijjiiranii turanii anumaan illee moodelii ta'uu hin dandeessu isheenillee jedhanii haasaa wanta turanii fi aga tokko yaada namoota jijjiireera jedhee yaada. Tole waan namatti toludha. Akkasitti uummata keessatti yaada addaa tokko fidanii akka uummati kun fudhatu gochuun yoo dandeettii tokko gaafata. Kanaaf gama kanaatti milkoofteetta jedhee yaada. Tole egaa hojii kanatti milkoofteetta kaayyoon keenya guddaan maal ture? Hojii kana shamarran hojjechuutti hin cimu? Hojii kana itti milkaa'eera gaafan jedhus qaba ganaan hafa gaafan jedhus qaba garuu baay'ee itti milkaa'eera amma yaadamee olli itti milkaa'eera gaafan jedhu erga ani mana barumsaa kana eegalee booddee namoonni baay'een fudhataniiru jedhee kana yaadu mana barumsaa 7 oltu baname afaan oromootiin jechuudha erga ani eegalee booddee jechuudha. Kuni milkaa'ina tokkodha akkas jechuun haga ani deemirraa immoo namoonni deemsisaa jiran booddee kootiin namoonni waan moodeliingii kana lafa qabsiisaa jiran akkasumallee namoota barsiisaa jiran namoonni akka baratan gochaa jiran namoonni kun jiraachuun anaaf milkaa'ina tokkodha akkas jechuun uummanni kun baraa jira fudhachaa jira nama jechuudha jechuudha. Milkaa'ina kanan jedhu isa kanadha. Kaan immoo ganaadha. Anillee mana barumsaa kana nan babal'isuu nan barbaada. Akkasumallee internationally gochuu nan barbaada. Namoota asitti baratanii illee akka bakka gurguddaa ga'an illee wantoota tokko tokko gochuu nan barbaada. Sanaafi ganaa nafa. Naafata ganaa hojii baay'ee hojjedha. Tole egaa karaa moodeliingii kana mudannoo qabdu yoo jiraate. Karaa moodeliingii mudannoon qabu jira. Namoonni gaafa ati hojii wanta ta'e eegaltu akkaataa ani maallaqa kanaan akkan eegale illee hin beekani namoonni jechuun maallaqa xiqqoo kanaan akkan mana barumsaa kana eegale hin beekani waan ta'eef wanta maallaqa guddaa itti baasee yookiin maatiin keeyyalee na gargaaranii yookiin ammoo akkaataa bakkeedha itti haasa'amutti wantoota baay'eetu jira. Jechuun akka maallaqa guddaa irratti dhangalaasee mana kana baneetti yaadu. Sababa kanaatiif wantoota baay'eetu na mudata ture. Innaa wanta na mudate tokko hin irraanfadhu. Namoonni jechuun hojii ta'e namoonni eegaluudhaa fi qulqullina barbaadan, kwaaltii barbaadan sana argachuu qabu. Dirqama otoo kana eeganii yeroon isaanii deemaa jechuudha. Ani immoo qulqullina kana eeggachuu in eegne eegaleeni wantoota hin barbaachisutti guddifachaa deema jedhee waan ayyaadee fi waan xiqqoorraan eegale. Wanti na mudate
mucaa modelii wayitu jira kan limojiitiif wal argineetu gara piyaasaa kanatti haasaa turre akkaataa inni na beekutti hawwiin baay'ee akka qabeenya qabdullee akkasitti yaada ture maaliif hawwii modeliin gaggaadhaan hundeessite maal akkasitti waan yaaduuf ijoollee illee si'a tokko eebbisiiseera haala waadhaan eebbifamanii achirratti illee maallaqa guddaatu ba'e sunillee ispoonsaraan hojjetta wanta ta'ee fi ofii keetii baastee waan hojjettu miti garuu isaan akkasitti waan hin yaadneef kana booda gaafa namni baay'ee na arbeessu immoo nan sodaadha xiqqoo waan ta'eef waliin haasofne akkas kaaffee teenya haasofneef illee ani mana barumsaa kanaan banee barattoota iyyuu eebbisiisee ka'eeyyuu abbaa dootiif haalleen deddeebi'an ture jechuudha fagoodha as burraayyuutti deddeebi'een hojjedhan turena sa'aatiin itti otoo barattoota kana leenjisee galii argachaa jiruyyuu sa'aatii ani itti danda'e raayidiiyyuun fayyadamne iyyuu tureera. Natti ulfaata wanta ta'eef hojii koo kana jabeeffachaan deemuu barbaada malee wantoota ani akkasti kanaan deemee kana uffadhee maal kanarratti baay'ee fokkasiin godhu. Jennaan taaksiin fayyadaman ture. Akkasuma balbala kaaffeeti gaafa gadi baanu hiriirri abbaadoo asii kaasee baay'ee hiriirri fagaatee jira asii gadi. Jennaan eessatti galtaare jennaan an abbaadoon galaa yaasumaan qabadha jennaan maali konkolaataa biti malee akkasitti illee deemuu konkolaataa biti malee akkasitti lafa taaksiidhaan deemuun kun raayidiidhaan jedhe gaanniyyuu raayidiidhaan deemuun kun baay'ee ulfaata malee kunnooti achi ol deemiiti raayidii qabadhu naan jedhe. Raayidii qabachuu hin danda'u dhugaaman dubbadha. Achi ateessaa qabatta jennaan aangee jallaa kanatti gadi bu'ee man qabadha naan jedhe. Jennaan ol hin deeme takka baay'eedha bakka hiriirri achi geessu taaksii sana baay'ee gadi fagaatee jira. Jennaan nan deeme baqqaati jedheen takka akkas ol deemeeni erga inni deeme dhaabbadhee ilaalladheeni dhaqeensa salfii sanarra gale. Salfii taaksii hiriira taaksii sanarra gale. Akka isin arginetti yaadi isaa ta'ee makiinaan akkati deemtu raayidiin akkati deemtu saayii barbaadu jechuudha. Raayidii iyyuu dhiisiiti konkolaataa bitii fayyadamii jechaa jira inni waan ta'eef suni akarratti baay'ee waan inni sammuu koo keessaa nan bannedhaan hojii eegaluudhaaf dirqama namna maallaqa kaattee baay'ee erga deemtee hojii guddaan eegala jettee otoo eegduu umuriin keen deemaa hojii ati nan eegala har'a jettee yaaddu immoo bor immoo eegaluudhaaf akkasuma sadarkaan isaa dabalaa deema wanta ta'eef dirqama kana eeguu miti har'arra taa'ee garuu yeroo sana maal akka ta'e hin beeku malee har'arra taa'ee homaa tokko natti hin fakkaatu maaliif ani yoon dhaabbata tokko nama hundeesse yoon ta'eyyuu dirqama guddachaa nama deemaa jirudha malee sababa haadha qabeenyaa yookiin sooretti wayii ta'eedhaaf miti kanan hojii tokko eegalu. Yaada qabaachuu banan hojii tokko erqabuuf yaada qabaachuu yaadicha gara biizinesiitti geeddaruudha jechuudha. Ofii keetii immoo gargaarsa tokko malee hojii eegaluu jechuun immoo baay'ee wanta ulfaataadha waan ta'eef. Mudannoo gaariidha irraa baratame yaada. Egaa shamarran dhiiraa walqixa hojjechuu danda'u jettee yaadda. Gamanumaan maaltu fooyya'uu qaba aadaan hojii keenyaa gara shamarraniidhaanii walqixa hojjechuu danda'u kara jedhamu jechuudha. Maaltu fooyya'uu qaba jettee yaadda? Maaliif yeroo baay'ee hojii shamarran hojii mana keessaa yoo ilaalle amma shamarran irraa baay'ee bareedanii ture akkuma kanallee hojii bakkeessota hojjetanii itti milkaa'ullee baay'ee irraa bareedallee maaliif namni illee shamarran hojjetan gaafa arganiin gammada. Ani beeku garuu dhiiraa ol hojjechuu danda'u jedhee yaada maaliif dhiironnis akkasuma kan hojjetan jiru kan hin hojjenne illee jiru dhiironni illee gosuma baay'eetu jiru akkuma shamarranii wanta ta'eef garuu immoo otoo shamarran baay'ee keerlesii ta'uu baatanii otoo hojii irratti xiyyeeffatanii jireenya ofii otoo nama irratti hirkisuu baatanii nama abdachuu otoo baatanii jireenya kan kootiif maaliif ani hojjechuu nan danda'a anis akkuma dhiira tokko yookiin akkuma shamarran warra kaanii sammuu hojjetu nan qaba hojjechuu nan dandeessa wanta baay'ee hojjechuu dandeessa. Kanaaf otoo sammuu keenya amansiisnee jennaan baay'ee hojjechuu dandeenya baay'ee deemuu dandeenya ani amma wanta haaraan hojjenne waanuma sabni kan biraa hojjechaa jiru
kanan dhufee gara afaan keenyaatti saba keenyaatti deebisee hojjedhe. Otoo danda'ameyyuu waan haaraa hojjechuu dandeenya. Ofii keenyaa uumneeyyuu anammanii wanta haaraa tokko ofii kootii uumee hojjedhutti nan hojjedhe jedhu gaafa jedhu nan qaba. Maaliif waanuma namni hojjetu tokko fiddee hojjechuun wanta salphaadha kun wanta salphaadha. Wanti hin hojjedhe wanta guddaa amma kanatti intinaa jedhamu miti. Waan haaraa tokko gaafa hojjedhe immoo ani nan hojjedhe nan jedha. Kanaafuu namni kani hojii gita dhiiraa waliin illee hojjechuu danda'a. Shamarran keenya waliin hojjechuu dandeenya. Dhiiraa waliin hojjechuu danda'a. Kaayyooma qabaachuudha. Karoora qabaachuudha. Tole egaa mana barumsaa kee kana keessatti leenjii akkamii laattaa? Kan namoota biraarraati wanti adda sin godhu maalidha? As keessatti leenjii laattan keessatti jechuudha. Leenjiin asitti kennamu leenjii modelingii faana wal qabatudha. Garuu modeloonni waan gama aartiitiin jirus argachuu qabu. Akkasumallee sochii qaamaallee hojjechuu qabu. Yeroo ispoortiin qabaatu akkasumallee yeroo aartiin hin jira. Aartii aaktingii waanuma fiilmii faana wal qabatu jechuudha. Akkasumallee modelingiin illee guutummaa isaa seeraan hin baratu. Barsiisota garaagaraa qabu. Inni kan biraa immoo manni barumsaa modelingii baay'een tiyooriin hin qabanii. Akkuma Itoophiyaatti manni barumsaa tiyorii qabu ture mana barumsaa tokko qofa ture jalqaba irratti jechuudha. Manni barumsaa kunis tiyorii qaba. Tiyorii qabaachuun isaallee adda isa godha. Akkasumallee namoota asitti barataniif illee haala hojii garaagaraa karaa qabsiisaa haala hojii mijeessaa kunillee adda nu godha jechuudha. Kanaaf hojii tiyorii qofaatti kan baratanii piraaktikaalii nala qabu jechuudha. Tole gaariidha. Kanaan dura maal hojjettanii amma immoo maal hojjechuuf karoorfattaniirtu? Kanaan dura akka jalqabadha waanta ta'eef waan baay'ee hanga yaadametti irratti hojjechuudhaa fi rakkoon faayinaansii kun hin jira waanta ta'eef baay'ee irratti hin hojjetamne ture. Amma garuu wantoota sana jijjiirree barattoonni asitti baratanillee miidiyaa hawaasaa irratti illee aktiivii akka ta'anii kunillee irratti hojjetamaa jira. Miidiyaa hawaasaa irratti beeksisuudhaan illee jechuudha. Akkasumallee hojii garaagaraa akka hojjetanii fi carraa tokko mijeessaa jira. Gara fuulduraatti immoo intarnaashinaali goone aga biyya bakkeetti illee dorgomoo akka ta'anii hin goone jedhee yaada. Kanaafiyyuu ganaa numa fee ganaa hojjennaa jechaadha. Ganaa afaaree fudha kuni jalqabadha. Kana hojjetama. Hojiiwwan nuti hojjechaa turre sagantaa garaagaraa miidhagsuudhaan jechuudha. Akka pirootokooliifaatti illee sagantaa eebba kitaaba eebba VGD akkasuma eebba hoteelota beeksisa dhaabbata garaagaraa illee oomishaalee isaanii yeroo beeksifatan illee waan akkasii hojjechaa turre jechuudha. Karaa miidiyaa hawaasaa mataan keenyaallee. Ammas immoo hojiiwwanuma akkasii beeksisa dhaabbata garaagaraa modeelota baay'ee obbaraa qabna. Akkasumallee eebba sagantaa eebba garaagaraa guutuusaa qabannee hojjenna. Gara fuulduraatti immoo iventii mayyuu ofii keenyaa event organized taanee hin hojjenna jedhee hundeessinee hin hojjenna jedhee yaada. Gurguddisaa deemnaa barattoota as keessa jiraniif illee fayyadamni hojii gurguddaa hojjechuu dandeenya wanta ta'eef akkasumallee karaa miidiyaa hawaasaa isaanii illee beeksisa guddaa walitti dhufuudhaan tokkummaadhaan illee hojjechuudhaaf inni haala isaallee mijeessaa jirra. Hojii guddaa hojjennu jedhee yaada. Karoora guddaa qabdu gara fuulduraatti simennaan. Jireenya kee keessatti amma deemtee dhufte keessatti nama irraan baradhee shamarree fakkeenya naa taate jettee yaaddu yoo qabaatte eenyudhaan? Namni fakkeenyaan godhadhe jedhee dubbadhu hin qabu nama tokkoyyuu. Garuu miidiyaa hawaasaa irratti namootaan argu dhiiras haa ta'u shamarranis haa ta'u jireenya namootaarraa wanta dhaggeeffadhu waan inni ilaalurraa hojii kan koo sirreeffachuudhaaf ofii koo hojii akkamitti hojjechuu akkan qabu maal hojjechuu akkan qabullee akka yaadu na godha jechuun walumaa galatti namootumatu fakkeenya anaaf jechuudha. Garuu nama kana jedhee tokko jedhee nama gaafa hin qabu. Jireenyuma namni jiraaturraa ilaaltee kan barachaa deemteedha jechuudha. Jireenya namni jiraaturraa wanta waan baay'ee na barsiisa akkamitti akkan hojii koo hojjedhu. Gaariidha. Carraa hojii nama meeqaaf uumtee marsaa meeqaffaaf eebbisiisaa jirtu? Namni ani hojii uumeef jiru Hawwii Modeling Akaadaamiirraa nama 5tu jira. Galmeerraa kaasee haga barsiisotaatti jechuudha. Hawwii Beauty Saloonii mana miidhaginaas immoo akkasuma nama 5dha. Walumaa gala nama 10 jechuudha. Eebba immoo marsaa tokkoffaa hoteela intarnaashinaali Lilliitti eebbisne.
Amma immoo marsaa lamaffaa eebbisiisuuf jenna ji'a 11ffaa keessaa jechuudha. Marsaa lamaffaa marsaa sadaffaa immoo leenjisuu eegaleera galmee irratti jirra. Tole marsaa lamaffaa eebbisiisuuf jenna marsaa sadaffaa kottaa galmaa jenna. Kottaa galmaa jechaa jirra. Egaa mana miidhaginaa shamarranii qabda. Kunis karoora hojii kee keessaa tokkodha. Mee kan hundeessuuf isa maaltu si kakaase? Karoora hojii koo keessan turre. Manuma barumsaa kana babal'isuu ture karoorri koo. Garuu immoo wal faana deema. Asii gaafa hojii garaagaraa barattoonni asii hojii garaagaraa gaafa deeman hin jira waanta ta'eef nuti illee akkasuma gaafa waraabbii garaagaraa hojjennu bakkeetti maallaqa guddaatu ba'a gaafa deemnu. Maallaqa kana hambisuudhaaf anillee ofii kootii akkasumallee barattootaaf illee hambisuudhaaf gaafa asii amma footoshuutiin gaafa jiru sagantaan garaagaraa gaafa jiru otoo maallaqa tokkoon baasiin hojjetatu jechuudha mana miidhaginaa kootti barattoonni asii jechuudha. Kanaaf ijoolleen kan keenya yeroo sagantaa deemnu pirootokolii ta'anii akka deemanii fi pirootokolii ta'aa kottaa yoo jette akka barbaadetti argachuu ni dhiisuu dandeessa wanta ta'eef akka asumatti dhufanii qophaa'anii deemaniif ture. Inni kan biraan immoo kuni galii ji'aadha. Akkasumallee galii guyyaa guyyaallee barbaaduudhaaf illee bizineesii itti galuudhaaf kanan eegaleef jechuudha. Baasii tokko malee asii fayyadamuu danda'u barattoonni koo hojiin hojjedhu keessatti faayidaa naa qaba kan jedhamu si dhufe jechuudha. Tole gaariidha. Egaa gaaffii keenya gara xumuraatti geessaa jirra. Shamarran maal gorsitaa hojii eegaluudhaaf maal gochuu qabu? Shamarran ana wanta hin jedhu otoo leenjii gaggabaabaa fudhatanii otoo hojii jalqabaa dirqamadha yeroo murtaa'eef namoota bira hojjechuun dirqamadha hojii ofii eegaluudhaaf maaliif muuxannoo fudhachuudhaaf illee hojiin akkam akka ta'e baruudhaaf illee jechuudha. Barumsa otoodhuma digirii keenya maal barannu deebitee miindaadhaan miindeeffamtaa miindaan sun illee jireenyaaf gahaa miti amma saatii kana jireenyi baay'ee ulfaateera. Kanarra garuu otoo danda'ame yoo baay'ee kan maatiin gargaaran ta'e illee yeroo baay'ee barnoota akkasii irratti illee maatiin nama hin deeggaran garuu yoo maatiin kan gargaaran ta'e otoo barumsa gabaabaa akkasii fudhatanii xiqqoodhaan illee haa ta'u maaliif namni kamiyyuu waanuma xiqqoorraa ka'eetu hojii isaa ol guddifachaa deema wanta ta'eef otoo jireenya isaaniitti hojii isaaniitti xiyyeeffannoo kennanii hamma danda'anii otoo yaalanii maaliif hojjetanii jennaan wanti hin milkoomne hin jiru garuu akkamitti akka hojjetan eessatti akka hojjetanii maal akka hojjetan beekuudha. Hojii ofii hojjetanii jiraachuu fi namatti hirkatanii jiraachuun immoo tokko miti wanta ta'eef otoo amma danda'anitti hojjetanii jireenya isaanii jijjiiruudhaaf yaalanii jedha. Tole gorsa bareedaadha. Egaa gara fuulduraatti maal gochuuf karoorfatteerta? Karaa modelingii keessa ta'u, mana miidhaginaa keessa ta'u, karoora jireenya kee qabdu karaa kanaan hojii addaa qabadheen dhufa jettu yoo qabaatte? Ammatti hojii addaan qabadheen dhufa jedhee yaadu tokkoyyuu hin jiru. Garuu kanumallee gurguddisee kanuma mana barumsaa kana guddisee intarnaashinaali gochuu akkasumas illee mana miidhaginaa goosii mana miidhaginaa baay'ee bareedaa baay'ee kwaalitii qabu gochuudha kanan barbaadu. Inni kan biraan immoo yoo naaf danda'ame gara Finfinneetti mana modelingii barumsaa modelingii kana banee akka namoonni hundumtiyyuu ijoolleen Oromoo Finfinnee keessa jiranis akka baratanii gochuu nan barbaada. Kanaaf yaada qabda jechuudha gara Finfinnee keessaatti banuuf. Yaadan qaba. Kanaan se'ennaa gara fuulduraatti abdii qabna akkati bantu. Egaa daawwattoota keenya amma immoo gara mana miidhaginaa shamarranii ishee deemnee kan waliin daawwannu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota keenya amma immoo mana miidhaginaa shamarranii Hawwiitti deebinee
kun akka kanatti namni dheeksanii akkam bareedu godhanii jiru. Namoota hojjetaa wallee keessaati immoo nama 5 carraa hojii uumteef keessaa namni tokko jira. Isan asumaan gaafadhaa jechuudhaani. Egaa galatoomisin jecha rifeensa koo hojjechaa turte akkallee meekaapillee Hawwiin carraa hojii akkamiisinii uumtee jirtini? Maqaan koo Boonaa Mitiikuun jedhama. Mana miidhaginaa Hawwii keessaan hojjedha. Tole egaa namoonni gaafa dhufanii akkas miidhagananii bahanii sini maaltu adda sin godha? Hojiin tokkoffaa hojiin keenya adda nu godha. Lammaffaa irratti wantoonni fayyadamnu akkaataan hojii keenya hundumsaa akka bakkeerraa adda waan ta'e jechuudha. Hojii akkam akkamii fa'aa hojjettu as keessatti namootaaf hojii akkam akkamii laattu gaafa isaan dhufan? Hundumaa hojjennaa, qeensaan hojjennaa, meekaappiin hojjennaa, rifeensaan hojjennaa, waaksii, hojii mushurraa hojjetu. Paakejii guutuu hojjettu jechuudha. Yoo namni tokko waan barbaadu yoo argachuu dhufe hunda isaa argachuu danda'a siiti jechuudha. Hunda isaa argachuu danda'a. Shurrubbaas nuufna. Tole egaa mee Hawwiin fakkeenya namaa taati jettee waan yaaddu yoo qabaatte waan irraa barattan sinillee kara keessa yoo jiraate. Hawwiin akka nama hojjisuu amma keenyaa fi nama hojjetaaf hojjetaa hin taane akka hiriyaatti gorsitii stimtii waan daballeessu tokko stimtii hojii keessatti waan dogoggora qabu gorsi malee sinifattuu nama garumaan sitti nama baay'ee gaariidha hojii irratti nama baay'ee nama barsiisudha. Egaa carraa hojii nama 5 fuumtee kan hojjisiisaa jirtudha. Shamarree qaxaleedha. Gara waliin dubbii keenyaatti isin dabarsaa. Egaa gara xumuraa keenyarraa gaaffii koo xumuraadhaanii ergaa dabarfattu yoo qabaatte nama galateeffattu yoo qabaatte gamanumaan siif kenneera jechuudha. Ergaan dabarfachuu barbaadu gorsa namoota hundumaaf dargaggootaafidha. Beekamaadha maallaqni nama harkaa fuudhanii fi maallaqni ofii hojjetanii fidanii itti fayyadaman tokko miti. Gaafa hojjettee ofii kan keetii itti fayyadamtu si gammachiisa. Nagaa sii kenna. Sitti mi'aalli wanti ati gootu sitti mi'a. Kanaafillee otoo dandeessanii umuriin nama jalaa deema wanta ta'eefi umurii keessanitti fayyadamtanii otoo hojiitti galtanii hojii hojjettanii baay'een otomaatiin gargaaruuf fedha qabanii hojjechiisuuf fedha qabanii faallee kan hojiitti galuu hin barbaanne faallee ijoollee baay'eetu jira. Booddee erga ture naaf galee reefu naaf galee jennee guyyoota darban waggoota keenya darbanitti gaabbuu keenyarraa har'a hojjennee jireenya keenya jijjiirree nutis namoota akka addunyaatti dorgoman ta'uu qabnan jedha. Galateeffattu qabaatte. Nama galateeffattu qabaatte soma. Namoonni ani galateeffachuu barbaadu ergaa eebba barattoota kootii irraa kaasee namoota baay'eetu sanarraa kaasee namoota baay'eetu na bira dhaabbachaa ture. Haga har'aatti illee yaadaan illee akkasuma gaafa dadhabullee na jajjabeessuudhaan illee namoota baay'eedha. Kana sana jechuu hin danda'u. Namoota na deeggartanii yaadaan illee maallaqaan illee gorsaan illee akkasuma galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Asillee galatoomi jenna waan nu wajjin turteef. Ayyeesinillee waan dhuftaniif galatooma. Galatoomina. Galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii mana barumsaa Hawwii modelingii wajjin qopheessinee turre kutaa lammaffaasaa har'a kan xumurree ta'a. Egaa waan baay'ee irraa barattu jennee yaadna. Shamarree qaxaleedha isheenillee kanumaani. Egaa qophii biraa qabannee hanga torbee hanga walitti deebinutti torban gaarii.